Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaan obboleettiin keenya booneen nu duraa boqottee waaqayyo lubbuu ishee haa maaru sirni gaggeessaa ishee kaleessa ture jechuudha. Haa ta'u malee egaa namoonni baay'een waa'ee isheerraa namoonni gurguddaan miidiyaalee gurguddaa qabanii dubbataniitiin jiru. Xiqqaas guddaas hin jedhu namni tokko yeroo du'ee hunda keenya kan ka'u jechuudha. Oduudhaaf kan ka'u hunda keenya garuu jiraatti wal arrabsinaa qallee wal nyaannaa. Du'aatti garuu viiduma hojjechuuf jecha meeqa keenyatu wantoota garaagaraa odeessa jechuudha. Egaa mucayyoon kun bakka ulfinaa deemtetti waaqayyo lubbuu ishee haa maaru firoota fi hiriyoota isheef waaqayyo jajjabina haa kennu jedha. Akka kootti gaggeeffamteetti deemtetti jechuudha. Si'achi asii hin deebitu. Egaa mucayyoon kun maaliif duutee kan jedhu immoo namoonni baay'een wantoota garaagaraa odeessaa jiru. Edda mucayyoon kun duutee waa baay'ee odeessaa jiru. Gareen kaanii wanni mucayyoon kun duuteef afaanuma uummata Oromootu mucayyoo kana galaafate mucayyoo kana nyaate kan jedhan baay'eedha jechuudha. Warri kaan immoo mucayyoon kun sababa tokkoof iyyuu hin duune sababuma abbaa manaa sababuma Joositiif mucayyoon kun lubbuu ofii of galaafatte kan jedhani miidiyaalee kanarraa gaa baay'een isaanii haasa'aatiin jiru jechuudha. Haa ta'u malee dhugaa dubbachuudhaaf yoo dhimma miidiyaatiif duutee booniin jennes dhugaadha waan sobaa miti jechuudha. Dhimmuma kanaatiif booniin duute dhimmuma kanaaf lubbuu ishee of balleessite ofitti murteessite oo jennus uummanni Oromoo wanni mucaa kanatti arrabsoo jechuudha. Xiqqaa guddaan wanna mucaa kanatti hambise tokkoyyuu hin qabu. Jalqaba booniin eessa turte? Jalqaba booniin nama akkamiiti? Wanni isin beekuu qabdan jalqaba mucayyoon kun nama akkamiiti? Amma eessarra jirti? Namni jedhee hin jiru jechuudha. Isheen jalqaba karaarra turte jechuudha. Mucayyoon kun jalqaba karaarra turte kophee qulqulleessaa turte jireenya gadi bu'aa jireenya bakka jibbisiisaa turte mucayyoon kun. Waaqayyo immoo seenaa jijjiiree gara gaa'elaatti dhufte. Sanarraa jireenya godaanaa jireenya kophee qulqulleessiturraa mucayyoon kun waaqayyo immoo haala jijjiirran jireenya sana irraa gara jireenya ofii ishiitii of dandeessee jiraachuutti dhufte gaa'ela godhatte. Erga isheen gaa'ela godhattee egaa afaan uummanni keenyaa kun balaadha. Nama sin madaallettee heerumtee waan ta'e jaarsa namaaf fudhattee wanni itti hafe afaan boonitti wanni hafe wanni itti hafe hin jiru jechuudha. Yoo afaanis ta'e silaa uummanni kun namoota karaarraa ka'an namoota godaanarraa ka'an kana in jajjabeessu ture jechuudha. Garuu karshii maal ta'ee jajjabeessu osoo hin taane uummanni itti duule jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf sababa kanaatiif of ajjeefte yoo jennes mucayyoon kun dhugatti qabdi. Uummanni guyyaa guyyaadhaan poostii ishiin gootu keessatti arrabsoodha. Takkaa yaada gaarii jabaadhu jedhanii yaada gaarii wanni barreessaniif hin jiru jechuudha. Isa lammaffaa immoo waa'ee Joositiif duutii abbuma manaatu nyaatii isa wajjin wal lolte yoo jettanii waa'ee mucayyoon kun miidiyaa irratti beenna. Miidiyaa irratti garuu kolfaaf xaba gammachuu fuula isheerraa argina. Garuu keessa garaa isheetii fi haala mana isheetii kan beeku nu osoo hin taane waaqa qofa jechuudha. Kanaaf wanni ani viidiyoo kanaan dhufee namoonni fakkeenyaaf fi qabatamaadhaan waan argitan irratti murteessaa dubbadhaa malee waan ifa hin baanetti ishiin amma hin jirtu duutetti miti boolla keessa jirti. Waan ifa hin baanetti Joosit ajjeese uummata Oromoo ajjeese kana ajjeese jechuun hin danda'amu jechuudha. Kan rabbitu qofatu beeka. Kan beeku rabbi qofatu beeka. Haasa'uma nama miidiyaa irraa arginee namoonni tokko irraa haasa'an irraa ilaallee dirqama Joosit ajjeese wanni jennu hin jiru.
Dirqama immoo uummata sababa uummata arrabsoo uummata Oromootiif duute waan ni jennu hin jiru. Kanaafi namoonni baay'een wantoota oduu sobaa irraa of qusadhaa. Mucayyoon duutetti mucayyoo bakka duutetti ciisa hin dhoowwinaa irraa baradhaa jechuudha.